duris magaalaan tun Oromoonis xiyya jette Somaaleenis xiyya jee mootummaan federaalaa isin lameenuu hanga mootiin takka kannamtu wanta haati wajji bulchaa sabaa sablan haammadhaati jaamee deebisaan kanname kana kanaafuu waggoota shan shananitti bulchaa jira dachii dabarsinee kanninu dachiin yookaanis tiyya qofaa miti kaafee 500 takka maqaa hadiirootiin jiraatee kaaftaa nama gurguruu miti shunkurtaan taane yookaan dinnichaan taane magaalaa baasnee kuduraa fi muduraa baasnee chirichaaruudhaan magaalaa haa gurguru eenyu haa mallatteessuuf oo eenyutu mirga naa kanne kaabinee as jirtuuf oo eenyu mirga kanne mallatteessuudhaaf maaliif haasawatu gongorsan hawaasa gongorsiisan hawaasni as jiru jaalalaa fi kabajaa wajji jiraachaa jira Somaalee fi Oromoonis obboleeyyanii kalees wajji turan arras wajji jiran borullee wajji horan magaalaa tana keessatti ibiddi qabatee ture ni beektan hogguu takka saba Oromootii Somaalee wajji lola hogguu takka saba Oromooti Amaaraa wajji wal fixan hogguu takka saba Oromoo sabni Oromoo nama haamata malee ganama dabree namaa simmiidhu hawaasa takka hawaasni kun wal jaalatee wajji jiraachuu jira kanarraa kan ka'e maalii fi magaalaan abaan tana magaalaa dabarsamtee Somaaleef kannamtee maaliif barbaachise gammachuun obboleeyyan keenyaa gammachuu teenyaa miti heera dhiisetti UNESCO irra galmaawee wanni galmaawee heera akka galma heera abbaa gadaan galmeessisanitti obboleeyyan keenya kan Somaaleetiifis kanname UNESCO dha tanaafuu dhugaatii magaalaa kana dhalate obboleessaa keenya heer dhiisee bikka itti kaayannu siidaa otoon tahin kitaaba siidaa fakkaatu waan heer dhiisee ibsuu danda'u okke harkadhaa rakkoon qabu kun magaalaa gurguruu miti gaafa paarkii maqaa Alii Birraatiin moggaasne obboleeyyan Somaaleen hojii dhiichisanii kan kabajaa turan gaafa galma afran qalloo dirree kubbaa keessatti ijaaramee eebbisanii san gammachuun hojii dhiichisaan turre anaaf naa haa godhamu obboleeyyan keenya kan hojii jiru immoo harkachuun qabu akkasii siin ta'u obboleeyyan warri wal dandeenyii namni biyya takka bulchu rahima askeessa jiru hundaa'u sabaa sablammanuu haammatee deemuun dirqama isaati ammoo kana warri awwal oofaa jiru warri takka takka aktiivistiin poozitiif ta'anii sooshaal miidiyaa irratti waa'ee Dirreedawaa akkanaa miti jee kan ibsu jirus haa galatooma warri galgal immoo warra faayidaa as dhufanii asirraa nyaatanii dallaalummaa hin dalagnuuti waa'ee dallaalummaatiin namaa sun sodaatu kanaafuu gaafiin isaan gaafatanii jira nuti magaalaan seera qabeessa akka seera qabeessatti haalii namoonni biraa ta'e hin jiru kan gari ammoo butameeti maquma Oromummaatiin butamee haachi ta'ee nama argatus ni jira magaalaan hiriirri ba'ees hin jiru namni hawaasni wal miidhees hin jiru hawaasni nagee haalii gammachuuni wajji jiraachuu jira misooma baadiyyaa dhaqaalaala hawaasni sulula hojjechuu jira yoo rakkoon jiraatee rakkoo dhugaasanii jira jaabe okay bara amata waggaa 10 dura dachiin kaaree kun shan aadaa galma aadaa Oromoo abbaa gadaatti ijaaramu jedhanii kaaree kun shan kannamee jira teelee duuba obboleeyyan keenya kan Somaaleetiifis kun shan kannamee jira soo kana ijaarrachuu kan danda'u ijaarrachuu ni danda'a ammallee oduu godhuu otoon ta'in namu ona fi yoo ijaarrachuun mirga isaati sanii ala Guraageefis mana aadaa kanname obboleeyyan keenya saba biraatiifis kannamee jira suu arra kun maaltu adda godhu waqtiin amma jiru nagaa magaalaa tanaa booyareessuuf jaallataaleen takkummaa bulchaa deeman booyareessuuf qatii qobaasaa wanni godhu hin jiru wanni kannuus hin jiru yooni kannina jenne illee kannuu hin dandeenyu magaalaa federaalaati